galaan jiru eessa kaayaaran wanta jiru si gaafachuu barbaadeetii beektaa buletti manni illee dhaga'uuf eessa kaayaaran ilaa isa anaamiti odaa gaafadhu dhaggeeffadhu si malee obboleessa kee gaaffii bareeda na gaafatte isa sanii kun odaan Dubaay keessa jira milkiin Dubaay keessa jira muheetu anu Dubaay jira an ina raasa Dubaay na lokko isa kaay isin dubbadhaa ka an inni akkan taane fadhiyaa jiraan birasitti kanaayyuu siin jedhee lakunoo isa kanaaf an mataan kiyaan Dubaay jira ikoo yoggaa biyyarraa fidanii jadiida wata kan beeku afaan hin beeku birri mallaqatti kennanii nyaatee hin beeku achi erga fidanii mana ijaasaa kophaadhaa qabamaa fi namoota meeqa booyaara mana ijaasaa keessa taa'ee hin finnaan jedhanii horii tokkocha abbaan sangaa tokkocha qabu duree biyyaa ergaas dhufee hojiirra jira moo maalirra hin jira namni qattaa'ee bo'utti hin jira hin beeknu aniyaati an kanaafan siin jedhaa barbe isma dhiyyaa jira bee wanni qilxifinnaarraa amma duratti san hunda haasa'e tokko kanaadha baruma dhufuun keessan hin oolle dhufuma dhuftanillee mee karaa kanaan koottaa kun hojiisni odoonteen kan sinii salphisu minin bihoon amma mana ijaazaa keessaatti jette san mucaan kun gabboo qixaatii keessa jira bara mukaalifaa keessa jira bara qaraamaa keessa jira bara ture viizaan inni itti dhufe impilimentii viizaa kan ji'a lamaatii bara kana fuulduraan jijjiirama bara kanumallee irraa odoo ijoollee tana odoo biyyarraa fidin odoo abraarra ariitti mani akka galutti mukaalifaa yookiin iqaamaa jechuun kana biyya san seentee kun hojii akka aganaatti sirraa jijjiiramuu baate kanatu si qunnamaa kana duuba si eeggata afaan inni ittiin beekuun afaan arabinyaa isaan biyya kana ittiin uumama don ta'in afaanicha san afaan arabinyaa san afaan biyya keenyatti jijjiirree ijoollee biyyarraa fidan tana odoo information orientation guddaa kennanii fi akka kitkuno osii jettanii waan xiqqoo agarsiisan sun jiraame akkaataa shunkurtiitti muran akkaataa manatti xaragan akkaataa algaatti afan yoo minim bihoon biyyarraa dhufte bara bicoo suni waan kana bara dagattu seef gooti sini galee raami sani booda arabinyaadhaan bishaan maal jedhama maal laayik oduma waa'ee seeruma biyya kanaa waa'ee environment viizaa isaan itti dhufanii san waa'ee qaraamaa keessa seenuu qaraamaa jechuun maali amma bartan malee beektu biyya teechanii qaraamaa maal akka ta'e milki si malee oda beektu biyya maal beelaree sittiin beela maal qaba eeyyeen odoo ijoollee biyyarraa fidan kana kanuma itti himane odoo wanni inditti dhufe illee yaa qallu dhagahanii jiru wanna ta'eef hin rifatan akkuma amma odaan jedhe hin jabaatu wanni kun natti mamee ture duraanuu dhaga'een ture ati keessaa filadhu naa ta'aaf hin taane kan jedhu itti seenullee dhiisi asuma fidanii akka nama meeshaa garbeejii qoshaasha garbeejii yookaan qircaatii itti gadi naqanii mana haadha isaatii miti mana abbaa isaatii miti yookiin immoo akkasuu ta'ee qixaatiidhaan odoo adda ta'e akka Itoophiyaa san guyyaa barbaanne keessa bullee guyyaa barbaanne kaanee rafnee guyyaa barbaanne itti dhiichisne odoo ta'etis ookee biyya kana bar guyyaa waraqaatni sun sirraa hojjetamuu baannaan baqan koolet 150 dirham ማለት ብር ኢትዮጵያቲ እስኒ ቀየሩ ገረ ብር ኩማ ቁዳኒቲ ባል የመጀመሪያ ቀን ቅጣትን ብየ ከና ኩማ ቁዳኒ ሰኔን አንሴ ሜከ ከፈልታ ሰኔን አንሴ ብር ኩማ ለማለሙ ብር ኢትዮጵያ ኩማ ለማ ማልጎታ በየቀኑ ጉያ ከሰ ኦልቴ ብልቴ ጉያ ኩማ ለማ ከፈልታ ቅጣቲ ብየ ከና እቹ ከኑማሊ ኦዶ ኡመታት ስርቲ በርሲሰን ሂማኒ ምንም ቢሆን ቆርማት አመነ ምከራ ሊቢያት እንደም ነምከራ አመ የመን እንደም ዋን ክራራት ሳንቆነሙ ወላለለቲ imbeeku bara mihire anas rabda ita gode wajala dabar so kan wondu esa kuma bule wonko na afoti du'an na dura du'an isa no kana afoti du'an risan isan mallaletti de majide kana siyo kan dubayo sani nadda mal tadda gode ittifaqechu batikakil ittifaqechu ko tawjin injira oji amanama guyya ko dakke katsini fitna akasimi guyya ko dan jiru miti oda simale milki injurtu aywa guyyaa kudhatti sifinna ottadhaadhu bakka jechoota oromifa babbareedan fayyadamu daqiiqa 3 afran tiktokin eeyyamu san ta'e sani oli beeksisicha hojjetatu gadi dhiisu afran tiktokin eeyyamu sabiya miskin akka keenya kuni kan kun haadha ganama maaliidhaan qaama maalitiin dararamnana roomi biyyarraa ba'ee jedhu kuni kan immoo dhuguma Itoophiyaa keessa baratee haga digirii drasii eebbifame maal godhee gadi ba'ee haalli hojiitti filachuuf ije maali dhaafani hagan umrii kee waggaa 40 gabrummaan jira dhumaa san deemee waggaa nama waggaa 3 gabroomee san booda jiru lafa kana bilisummaan hin jiraanne jedhee yaada kana keessa seen dhufe asoo waan hundi sun cillamaadha akka chiitaa isaaniif akka achitti waan hunda isa guutan suniif asoo dhufe lafarra zeeroodha maalumaa waan lafarra jiru san uummata kanatti hirmneedha uummanni kun filatee haa dhufu uummata nan deema uummata ka'ee jira nama ka'ee jira wanni kun naa ta'ee jira namni tokko duubatti hin deebisu bari malee miti amma sa'aatii sanadha odon mucaan namni sifide sun yookaan micoono kan mucaa sifide sun guyyaa kudhanta sifita asojii si galcha homaa rakkinni hin jiru mindaan kee midrashuu jedhee
sitti mesane ati isaan booji'amte ani dhufee lakki wanni kun akkasii miti lakki odoo siin jedhe dhuguma na dhageecha hin dhagahu akkamiin dhagahu maal kaa bakka inni san amanee jira isa ruubee jedhe bee namni kana jedhe kun bara kanaanuu amansiifate dhuguma itti mee odoo fidee'u namni kun sila akka duubatti hin deebine hin beeka du'allee odoo ta'e beerraa nafu bakka dhugumatti maamee ilmaan obboleewwan keenya fiddan kan odoo siqaayin argine haa arganillee dhufanii qormaata isaan afoo jiru sana riili waan jiru lafarra jiru itti himaa birriin keechinis nafuu bara inni kaffalatee dhufa waa duubee kanituuf himaa biruma kunni kudhan odoo hanqatee bara Dubaay dhuftee hojjettee naa kaffaltaa na eegi kan jedhuun hin jiru bara jira namni duubee sin fidee jira odoo birrii ofirraa fixin mee natti himaa Romi dube mali kata gatia moli galtenu yo awala sharti kate ega dhimma kanatti seene ka'ee booda yu ega birri hagana baase duubatti deebi'u jette mallaqa yu dabalchiste malee birri ballisti mee amma tinatti mi kamo anama gaafuma isa gaafadha gaafuma inni na gaafaten deebi'ee isa gaafadha mee maalirra jiru ka ijoolleen biyyarraa dhufe kan afaan hin beekne kuni kan birri 300 digdama 280 250 kaffalee dhufe obboleewwan keenya jechuuf maa laazimaadha tokko abbaa tokko irraa dhalachuu miti obboleecha kiyya namni kamuu namni itti paaspoortii Itoophiyaa jedhu sun qaba sinii galee dhiiga kiyya mee maalirra jiru natti obboleessa kiyya mee sinumarraa iyyuu haadha gaani Makaraaraan dhaabbataraa karaa itti lakkaa'ee mana jaasaa taa'u jira dallaalli silkiirraan kaastuun jettiin ijoolleen baastee karaa bootoo ijaarsa fiddee keetti kaza maal ta'e irraa hojjetamee aayidis irraa dalagamee hin jettu biyyattiin dhiibnee biyyaas fiddee hojiin galchine nameeqatu boo'u jira. Rome akkam jirtu dhaga'ama haasa'u yeelliidha salootirra jirra mee qoy maal haasofta wanumatti dubbannu dhabne bar deebuma dhabne deebuma dhabne wamma oo akkana jennu deebuma dhabne bar kun si malee ko Roma ke goda wayye akkana godati wayye bolesa ko atama nama biyyaan fida jettee miti nannaga tokkoffaa carraa duraa irratti lakkoofsa kee nuu kenni maxxansi lakkoofsa kee baasi isa lammaffaa irratti ammoo namoota fidde nu raggaasisi isa bira darbee waliin jirra. Amma ati bee maalirra jirta natti mee achuma jirta maalirra jirta an hojii kee irra jira kaa erga na fidan hojiin gale ani amma maal godha nama filaa hin fidan jenne an hojii irra jira siin jedha kunoo dallaa sirnyaatiin dhufee hojii kiyaan qabadhee hojii akkaan dalagataa jiran taa'ee. Kaampaanuma keecha. Ewa. Ayidii sirraa hojjetanii? Dhuunfaadhaan dhufe kaan. Dhuunfaa jechuun ayiduma akka nama ani ittiin ijoolleedhaan kan isin fide jedheen kanaamoo? Ewa. Isaan dhufee dalagachuutti hin jira kunoo. Argitanii boobas. Birrii meeqa kaffalte? 350. Amma 450 godhanii jiru natti 400 jedha malee 450 godhanii jiru. Maaltu dabale Itoophiyaa? Maalan beekan. Amma ijoolleen asii meeqa gaafa dhoor ID akkasitti fidanii IDdhaan hojii asii akkuma as dhufteenii sii kennanii mira ID meedikaali seente? Akka dhufee meedikaala seene. amma saa kanatti. Afurii torbaatama hojjetanii amma saa kanatti namni afurii fakkeenyaaf akkaataa maatii ati 400 hojjettu ati 50 dabaltee isaan meeqa dabaltee? Kunoo laal 430 nani dhufee mucaan keenya tokko kunoo dhaggeeffadha osoo beekaa laala. Ani 50 illee dhaga'ee jira. Kunoo 470 simmoo dhaga'e. Dhagaarta si malee amma ganaa miliyoona galchu. Ganaa miliyoona galchu. Maafiyaan Dubaay moo maashaallah. Fakkeenyaaf en Roomi haala kanaan yoo lamaaf torbaatamni kan asitti kaampaaniin ID irraa hojjetudha. Kan bar dhibba afurii olii kun amma akka amma si maleen ittiin dhufe kana laal kun 480 dhagaa jirtu 480 kun immoo 400 kun immoo 430. Roomi yeroo tokko na dhaga'ime. Kun akka 500 jedhu nama mu dhagaa kun olaala. Dhageeche? Roomi yeroo tokko
Jira galata waaqa qoricha tokko. Jira alhamdulillah. Amma haala kanaan hojjetu taate inni Dubaay ma jira. Namni dhugaan hojjechuu barbaade akkanatti viidiyoodhaan bahee of beeksisuu danda'a. Amma fakkeenyaaf dhugumaa hojjetta ta'ee kana waan ta'eef viidiyoodhaan baatee hojjechaa jirtaami. Kana duubaayyuu namni baay'een isaa viidiyoodhaan bahee hojjetu unkaan suuraa isaa iyyuu afoo ta'e. Micoota kaasuftee micoota kaasuftee birrii kuma dhibba sadii nyaatte. Itoophiyaa irraa micoosii fidattee achittis gala birrii 100 meeqaa nyaattee as dhuftee dirhama 3,000 irraa fudhattee roomii daqiiqaa 3 qofa naa kennishi odaa keenyashi booddee micoota na qaaman hin beektu fuula hin beektu viidiyoon ishii hundi waama aerooppilaanii mi'ii si'ilii hindi kana qaba eenyu haa qabattu bakka amma macarashaa lamaanitti micooti biiroo keechooti galchisiisuu dinnaan dirhama 5,000 naa kennii fudhadhattee micoote. Akkasii ollaa baay'ee nama baay'eetu rakkatee rabbii kana. Mee oqoy odaadha fi odaa haanaanii fi muheen gaggeechaa ittaansee milkidha sa'aatii naa kennaa fi ijoollee xiqqaata gastii keenya seenti nama 230 nu ilaala odaa keenya shi daqiiqa 3 naa kenninaan jedhe. Amma maal dubbachuu barbaade beektaa Roomi? Wayyee. Gabaabsee yaada gabaabaa sadi qofa dubbadha. Tokkoffaani ummanni ganaa biyyarraa dhufanii yoo danda'aman ani gara kiyyaa hin dhufinaadha. Yoo kan dhufan ta'e didanii aadii mataa isaanii 200 miti 500 miti miliyoonaan illee dhufanii. Maalan jira dura yoo dhuftan dhufaan keessan isin deeggaru yoo dhuftan garuu yaaddoo kana sirran dura waan ta'e karaa kanaan koottadha. Garuu karaa kanaan yoo dhuftan karaa aadii hojjetan kanaan yoo dhuftan hojii algaa odoon ta'in hojii salphata odoon ta'in nasaannatiin biyya kana jiraachuu hin dandeessu. Mitiree odaa. Dhumata akkasitti aadinaa lammaffaa dammoo ogguu biyyarraa dhufanii ijoollee dhiiraa abzaanya isaanii warra akkanumaan jechuun dandeettii addaallee haa ta'ullee waan biraallee haa ta'ullee haga beekumsa isaallee haa ta'u qaruutiin namaa qilxifinnaa jette bakka waa'ee qaruutii kanatti yaadnu hin haadhu. Qilxifinnaa namni qabu meedikaala iyyuu laallamee dhufu. Daldalli tokko meedikaala achitti odoo processing jammarin hin jedhani bara. Lamin birri ati kan jiru. Dursi meedikaala dhaqee kuma maqsii Itoophiyaatti laallami. Kiisu ta'ee meedikaalli kee otoo manfana processing jammari. Anamma ijoollee namaa beeka. Anamma Roomi. Qulqullina qaamaa keessatti kan IDC hojjechuu danda'u. Nafti kee fayyaa qabaattu qofaan. Amma maal seeta beektaa? Akka carraa ta'e ijoollee goddanyaa kiyyaa nama 3 moo nama 4 dhufeera. Ijoollee biyya kiyyaa ta'anii achi keessa ijoolleen lama dammoo rakkoo meedikaalaatiif deeman biyyatti. Oduu achitti ilaallamin dhufanii? Osoo achitti ilaalamin calluma jedhanii dhufan. Laali rakkoo hamma naga'u rakkoo irraa rakkoo. Birrii kana hunda kaffalanii? Jechuun baxam. Birrii kana hunda kaffalanii as gahanii torbee gahanii meedikaala ilaallamanii meedikaala ilaalaman dammoo fayyummaan isaanii intiniidha. Bakka wanti akka Itoophiyaa laalii irra laaluufi. Ishuma fayyaa wal qabatee meedikaala irratti waa baanan. Alla kallati bakka wanni tokko hin jiru sa'aatii siin kennan. Biyya kana keessa jiraatu hin barbaadu. Sa'aatii siin kennan laali kaa. Sa'aatii siin kennan laali meedikaala irratti arganii erga dhibee isaanii irratti arganii sa'aatii masan osoo boorsaan fudhatin osoo uffata ofii wannaan godhin qaxxitaa boolee geessanii achitti dammootoo akka carraa ta'e mucaan bilbila dawwalatee achitti geessaniif osoo wanta akka bakka intiniiti akka ganama bahin akkasiin deemantu jira. Kana waan ta'eef warri biyyaallee laallamee haa dhufu. Dallaalli gariin osoo meedikaala laalchisi fida. Billi haasirraa. Roomii koyettu lalisee loobiyyuu jeessa seetu tana viizaa isheen hojjetee fi ani gaafa viizaa ishee hojjedhu yaada godhu viizaa nama baay'ee waan hojjechaa oolu. Gaafa meedikaalii seentee baatu rabbi kan beeku shumtu waan gammadde natti fakkaatu. Gaafa wuxeeti isheen ni suudha jedha. Lemin biyya kana jechuun aayidii jechuun meedikaalii fayyaa kee qofaadha. Kanaaf warri dhiiraatis dursitanii odoo biyya Dubaay nan dhufaadha yaada qabdanii. Deemi kuma lama dubbishanii deemi tu mulu sagara fincaa mulu meedikaala jedha kan biyya alaa takka si mahamma wuxeetiin kee nageenya taana kara prosesii biyya alaa jedhu jammar odoo garuu wuxeetii qaama keessanii fayyummaa qaama keessanii beekin obboleessa amma Itoophiyaa dhiira dhufu meedikaalii Itoophiyaan barbaachisu nunu barbaachisu garuu immoo
si barbaachisa. Maalidha as dhuftee yaaddoo malee yoo dhaqxee too meedikaalii kadhite akka nuti siitee aayidii ishee hojjetan wajju mitire odaa milkii si malee warra jirtan. Reelliidha bakka. Bakka kan hin Okay, dubbachaa lammaffaa dammootu uummanni kunillee namni martinii yaada isaanii qoodee dandeettu waan ta'eef daqiiqaa biyaansa jechuun daqiiqa 5 yaada achi godhee sitti dubbatu daqiiqa 5 qofa irraa fuudhitti haga dandeetti jalaa deebisaa deemu. Akkas bakka yaadni qofa. amma beemaal seeto boleessa kiyya odaa koo galatoomi fayyaa ta'e milkii mucaa kana milkii kana warri beekuu baatta nama 213 tuya. Oduu ana jala taa'ee gorsan kana dhageeffatu muhee ati biyya jirta. Ji'a tokko keessatti dhufee wannan ani jedhe kun isa qunname beekta. Ilma dhiiraa ta'ee haga waan nyaatu dirasii qabu darajaa ga'e karaa irratti gatame nama bilbila jalaa kaasu dhabe gaafa biyyarra jiru bargorsa koo kanan dhaggeeffataa turedha. Harka tokko jarraa naa kenni tooni. Dubbadhu tosi malee fi warra as keessa jirta na haadha hojii qabdu. Naam. Akkam simalee kana na bartee abbo. As keessa jirta walii wallaasanii. Eeggata walii nagarree. Ijoollee baay'een ijoollee mana roomaan keessa jiran mee maalumarra jirta muhee illee si haa baru biyyarra jira. Ani samoon masani mucaan